Kolle waan deebiftan qabdu yoon deebisin maaliif hin deebisin? Fonqolcha mootummaatu Lammaa Magarsaa irra gaggeeffame. Is from nowhere. Nami beekin jiru, nami qub qabin jiru. Nami aangoo kennan tiim Lammaa. Qaamni mootummaa akka isa doorsisaa jiran baranan bahu jedhee dubbataa akka ture barana rukutuu malu naajjeesuu malu dubbataa tureedha. Federaalizimiif gocha bii wal birqabi kompeer kagoonu. Federalizimii dhugaa miti federalizimii sobaayyuu ta'uu hin danda'u. Tiim Lammaan ees dhaq yoo du'ellee bakka waan isa uummati nagar maalti san mudati. Namoota hedduun akka ajjeefamuu barbaadaman quban qaba. Muummichi ministeera guyyaa tokko waajjira kan keessa itaana kan keessa caala waliin qabatamtanii deemtanii turtan gaafas ees san geessan. Xayyibaa sossobaniituma geessanii haleellaa dullaan irratti tumanii kophaatti argatanii. Oromoon na deeggaru baannaa waggaa dhibbaatiif isan cabsaa jedhe dubbatee jedhan wanni kun dhuguma. Paartichi paartii Oromoodhaaf ta'u miti. Shimallis Oromiyaa ufumaan umnubiitiin bulchuu jirmoo ajajum gubbaa dhufuun bulchuu jira. Adeeffaa faana waliin nu qabanii adeeffaan mataa nurraa rukutee Sambooda waan adeeffaan jedhe hunda raawwachuu jalqabne. Lammaan qub wal qabdu yaadii samaan qabsoo uummata Oromoo labbuusa akkanumaan dhokachuu moo gad ba'e uummata Oromoo waan hin qabu. Gara nama 13tu adeeffaarraa dubbate 13 Jawaar Mahammad hidhamuu baannaan ODP faana nu hojjennoodhanii kaasanii. ATM addisuu taayee milkeessa. Awwaalchi fina yaalisiinka. Yoo qabame ani dhamtaay yoo ani jeefamtaay interview tan naa dabarsaa itti nu kennan. Adaaraatu nu kenna sunullee laf kenneen dabarsine tursine jira. Akka carraagaa waaqni si onni godheedhuma warri waajjira dhaabaa jiran dhaaboodhaan malee manni murtii fi poolisiin aangoo takkaa hin qabu biyya Itoophiyaa keessatti. Warqinee Tashoomaayeen Dr. Milkeessa. Kanaafuu Oromoo yoo biyyin deeggariin hin cabaa karooree amma biyyi laf kaayettiin Oromoo ittiin ijjeesuu jirsun jechuu. Probably citiin taane na baasifte maal taate. Sirni naaftanyaa ka waggoon dhibbaatiif nu cabsine dirree kanatti deebineedha dubbatti. Maalan balleesse wannumti ani godhe yoo jiraate na waamtee na reeffachuu hin dandeessu akkamiin akkasi taa'anidhe maseejii erge maal jedhe na deebisuu didee sanarraan addaan baanee jechuudha pirezidaantii naannoo Oromiyaati. Akkam istiraakcharii Itoophiyaa executive judiciary legislative jira wanni akkasii amma. Adeemsa seeraa maaf cabe jedhee gaafannaan waa hunda baruu fi hiyyaalina deebinaan jedhuun adeemsa muummichi ministeera. Mootummaan kun mootummaa Oromoo jettee inamanta kee turtee kee beektaa karoor warraallee qub qaba. Laal Oromiyaan hin jiru amma naannoo Oromiyaan jedhamu hin jiru. Kana jala muraa qabadha. Oromoo yoo walitti dhufu nu mormuu danda'a. Kanaafuu Oromoo walitti qabamuu dhoowwadhanii karoor kaanii jiran. Sodaa aangoof jecha dhorkamanni waa'ee koronaa forgeet about. Koronaan jedhamu Itoophiyaa keessatti siyaasaaf fayyadamaa jira. Sabab sirni naaftanyaa qeeqeef yaamichi baay'een irra godhama ture. Akka jeefamuuf karaa yuutuubii, feesbuukii, karaa gargaraatiin yaamichi godha turan. Sirraa ka'ee guyyaa sanirraa ka'ee jechi naftanyaa jedhamu miidiyaa Oromooti. Lamma Magarsaa gammaa iskoort goomma godhateetti fayyadamaa biyyi. Yoo ammaan achi cabee Lamma qabate fuuldur qaqqabe nu sobaa jedhan. Lammaan dhugumaan dhaab kan keessa ari ammoo diraamaa fi boroduuf keeyyatan. Hamman ani beekutti Lammaan isaaniif diina isaan immoo Lammaaf diina iskoortii ta'uu hin danda'u already Lammaa nyaatanii kutanii balleessanii. Waa'ee sabboonuma Oromoo tuqaa lallaba turte Dr. Milkeessa. Fakkeenyaaf shaneen diin Oromoo jecha turte. Oromiyaa miidiyaa neetwoork abaara turte qub qabna. Oromiyaa miidiyaa neetwoork ammaan tan diina siif. Shaneen ammaan tan siif diina gaafi tan deebisnaa gabaabsi. Dhugaa sitti maan waan si dhos kun qabu waan nan justify godhadhu kun qabu. Asumaanuu yoo naa eeyyamte dhiifama gaafachuun barbaadu. Carraan Oromoo sadarkaa kan gubbaa ta'ee jira. Oromoo maal ta'uu qabam? Gaafii maal qaba falmachuu qabsoo.